Waraanni bilisummaa Oromoo lola tibbana taasiseen qondaalota waraanaa dabalatee loltoota mootummaa 200 ol ajjeesuu ibsee jira. Duula jabaa tibbana mootummaan Itoophiyaa waraana naannolee ollaa daboo waammachuun Oromiyaa keessatti taasisaa jiruun waraana bilisummaa Oromoon lola gaggeessaa tureen waraana mootummaa 200 ol ajjeesuu ifoomsee jira. Guutuu Oromiyaa keessatti lola gidduu kan adeemsisaa jiruun waboon injifannoo argataa akka jiru kan hime zoonii lixaa zoonii kibbaaf giddugala Oromiyaa keessatti loltoota hedduu mootummaarraa ajjeesuu ifoomseera. Haala kanaan bitootessa 7 bara 2022 lixa Oromiyaa beegiitti haleellaa waraana mootummaa irratti baneen waraana mootummaa hedduu ajjeesuu itti fufuudhaanis bitootessa 8 qellam wallaggaa hawaa galaan keessatti lola gaggeesseenis injifannoon golabuu beeksisee jira. Amboo fi Jalduu keessatti haleellaa baatii kana keessa gaggeesseen humna mootummaa Itoophiyaa injifachuu kaneeru waboon kibba Oromiyaa godina Gujii keessattis haleellaa gurguddaa fudhataa turuusaa himee jira. Haleellaa baatii kana keessa waboon waraanaaf qondaalota mootummaa PP hedduu yoo ajjeesu ifatti kan beeksise waraanni bilisummaa Oromoo guutummaa Oromiyaa keessatti sochii taasisaa kan jiru humni waraana gurguddaan duula jibbaataa yeroo gara yerootti itti banee kan jiru mootummaa waggoota 3 as waboo dhabamsiisuuf kutatee hojjetaa akka jirutu gabaafama. Akka qaamoleen mootummaa waggaa 3 duratti yaadan ibsaa turanitti waboo 14 gidduutti dhabamsiifna jechuun qondaalli waraana Itoophiyaa Jeneraal Biraanuu Juulaa dhaadataa kan ture. Faallaa haasaa Jeneraal Biraanuu waraanni waboo Oromiyaa bakka maraatti gadoof dhaabuun leenjii Oromiyaadhuma keessatti walii kennuun amma sadarkaa Oromiyaa dhuunfachuurra gahanii jiru. Walgahii caffee tibbana taa'ame irratti mootummaan Itoophiyaa waboo dhabamsiisuu fi abdiin ni qabaataa ture duraa cituusaa kana keeku waraanni mootummaa guyyaa gara guyyaatti akka baalaatti harca'aa akka jiru pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa himanii jiran.